Harka fuunee akka bultan kabajamoo jaalatamoo daawwattoota afran qalloo diijitaal miidiyaa oduu guyyaarraa qabanne isintti yaadne jirra. Oduu har'aa kana isinitti himuun obsaa Erdo'anii oduu kan jalqaban. Amnesty International yeroo hojii garee qorannoo idil addunyaa mana marii mirgoota namoota UN Itoophiyaatti mudee jiru akka dheeratus gaafate. Amnesty International ibsa fulbara kuusattee baaseen koomishinii mirga namoota dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yeroo qorannoo garee ogeeyyii sarbiinsa mirgoota namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatame qorachuudhaaf hundeeffame akka dheeressu gaafate. Gabaasni garee qorannoo baase kun dhiittaa mirgoota namummaa walitti bu'iinsa biyyoota keessatti uumamuun wal qabate hangam akka ta'e kan agarsiisu ta'uu isaa ibsa Amnesty ibseen kunis addeessee jira. Dhiittaa mirgoota namummaa kutaa kaaba biyyattii keessatti Tigraay fi akkasumatti illee kutaalee biyyattii kan akka naannoo Amaraatii fi Oromiyaa keessattis itti fufee qoratu isaa Amnesty International ibsasaa baaseeti jira. Oduma keenya itti aanutti yeroon isin tarkaanfachiisu yakka lammiilee aanaa giddaa ayyaanaa irratti raawwatameen seeraanis itti gaafatamummaan jechuudhaan Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa kaleessaa baaseeti jira. Yakki lammiilee aanaa giddaa ayyaanaa irratti raawwatameen seeraanis ni gaafachiisa jechuudhaan Koongireesii Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n ibsa baase. Ajjechaa lammiilee Oromoo akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa keessattis gaggeeffamaa ture. Addatti immoo lammiilee giddaa ayyaanaa Wallaggaa bahaa keessa jiran irratti humni fudhatan fannoo jee of waamuun mootummaa federaalaa wajjin wal quba qabu fakkaataa jechuudhaan raawwatamus kan hammoo rakkoon uummata nagaa irratti gaggeeffame kana akka balaaleffate ibsi Koongireesii Federaalistii Oromoo kun ibseeti jira. Sabaa himaalee adda addaatii fi koomishinii mirgoota namummaa idil addunyaalleen kanuma dhugoomsuun gabaasaa jiran jechuun ibsichi ibseeti jira. Humnoonni kun kanaan duras lammiilee Oromoo aanaa giddaa ayyaana Kiraamuu fi aanaalee adda addaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis argaman irratti ajjechaa suukanneessaa wal fakkaatu gaggeessaati ture jechuudhaan ibsi KFO guyyaa kaleessaa ibse kun xaleechisaa keessattis addeesseeti jira. Egaan daawwattoota keenya oduu biyya keessaa xumurannee jira. Oduu biyya alaatiin isin dabarsa. Saayibariin mana murtii idil addunyaa yakka waraanaa qoratuun beekamu jalaa hatamuunsaa himameeti jira. Akka addunyaatti yakka waraanaa qorachuudhaan manni murtii yakka idil addunyaa dhiheenya kana torbaan dabre irratti neetworkiin koompitaraa irratti sochii hin baratamne akka mul'achaa jiru dhaga'amee jira. Samir Jootee dabalata qaba. Dubbii himaan mana murtii kanaa haala rakkoon butama saayibarii kun itti uumame hangam takka akka ta'ee fi furmaata argachuu fi dhiisuu isaa irratti yaada kannuu dhiisuu isaanii Rooyitersiitu gabaase. Manni murtii ibsa gabaabaa kanneen akka jeetti balaan nageenyaa saayibarii kanaaf deebii hatattamaatu jira jechuudhaan ibse. Manni murtii kun bara faranjoota 2002 keessa teessoo muummee isaa Neezerlaand magaalaa Heeg taasifatee kan hundeeffame yoo ta'u yakkoota waraanaa kan addunyaa irratti raawwatamanii fi yakkoota mirga dhala namaa irratti raawwataman falmuudhaaf kan dhaabbatedha. Yeroo ammaa kana ogeeyyiin seeraa dhaabbatichaa qorannoo yakkaa biyyoota kanneen akka Yuukireen, Yuugaandaa, Venezuelaa, Afgaanistaanii fi biyyoota addunyaa 17 keessatti raawwataman irratti gaggeessaa jiru. Manni murtii kun baatii bitootessa dabre keessa pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin karaa seeraan alaa daa'imman Yuukireen keessaa baasan jechuudhaan murtii adabbii hidhaa irratti dabarsuun isaa ijoo dubbii taatee kan turte yoo ta'u manni murtii Kiriimiyaan murtee dabarse kana kuffisuun isaa ni yaadatama. Manni murtii kun kutaan odeeffannoo isaa kam akka jalaa butame ifa kan hin taasifne yoo ta'u maqaan namoota ragaa fi odeeffannoo dhaabbatichaa kennaniin sanadootni yakka waraanaa biyyoota qabanii fi ragaaleen sarbama mirga namoomaa biyyootatti agarsiisan dhimmoota dhaabbatichaa keessatti iccitii cimaan qabamuu barbaadan akka ta'etu himamaa jira. Abbaan qabeenyaa X yookaan Tiwutara duraanii jechuudhaan beekamu haasoo jibbansaa toora marsariitii hawaasummaa jibbansaa maxxanfamaa jiru irratti kabalchiisuuf akka jiru ibseeti jira. Tiwutarri duraanii kan yeroo ammaan tana X jaamuun beekamu haasoo jibbansaa maamiltoonni isaa karaa toora marsariitiitiin kan maxxansan ittisuudhaaf kabalchiisuuf jalqabuuf akka jiru abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa Elon Musk himeeti jira. Keessattuu sagantaalee karaa toora intarneetiin fayyadaman irratti hundaa'uudhaan maamiltoonni haasoo jibbansaa karaa toora marsariitii X babal'isaa jiraachuu to'achuudhaaf ibse. Kabaltii ji'a kana hammi isaa giddu galeessa ta'ee kabalchiisuudhaaf akka barbaachisu abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa kun dubbachuu isaanii Eurotaimes gabaaseeti jira. Haala kabaltii kana irrattis qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi waliin mari'achuu irrattis akka argaman himamaati jira. Toora marsariitii Tiwutar duraanii kan yeroo ammaan tana maqaan isaa X jedhamuun beekamu guyyootaan yoo xiqqaate maamiltoonni miiliyoona 200 ol tahan kan haasoo jibbansaa maxxansanii jiran irratti adabbiidhaaf akka jiru himamee jira. X yeroo ammaan tana marsariitii isaa irratti haasoo jibbansaa hundaa'u namoonni maxxansan kabaltii akka kabalchisuu jiru ibseeti jira.
Tolega daawwattoota keenya oduu xumuraatti yeroon isin tarkaanfachiisu balaa galaanaa Liibiyaatti mudatee yoo xiqqaate baqattoonni harki kudhan akka keessatti argaman AOM'n gabaaseeti jira. Dhiyeenya kanatti balaa galaanaa Liibiyaa keessatti mudatee wal qabatee harki caalu jiraattoota biyyattii yeroo ta'an ammoo baqattoonnis harki kudhan akka keessatti argaman qoradhee irratti dhaqqabee jechuudhaan AOM'nis gabaaseeti jira. Baqattoonni achi keessa jiraatan imala isaanii kan gara Awurooppaa taasisanii fi akkasumas baqattummaadhaan gara kologaltummaa gaafachuudhaan achitti akka argamanis eereeti jira. Dabalatoota kana akka itti aanutti isiniif dhiyaatamu. Liibiyaan biyyoota Afrikaa keessaa kan baqattoonni itti heddummaataniidha jaan akka ragaan jaarmiyaa dhimma baqattoota qaama UN ta'ee AOM'tti ji'a gurandalaa darbe keessa baqattoonni 700,000 fi 60,000 biyyattii keessa jiraatu jechuun ibse. Gariin isaanii waggoota dheeraadhaaf Liibiyaa keessa hojjechaa fi jiraachuu turanii jechuun dubbate. Gariin isaanii garii ardii Awurooppaatti ce'uudhaaf akka hulaan ce'umsaatti itti fayyadamuudhaanis beekamu jechuun AOM'n ibse. AOM'n akka jeetti baqattoonni 400 ta'an balaa mudatee du'uun isaanii galmaa'eeti jira. Ammaan tanallee reeffi namoota argamanii waan jiraniif lakkoobsi isaanii dabaluu akka danda'us eereeti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi AOM'n hanga ammaan tanatti namoota 3,900 ta'an du'uu isaanii mirkaneessaniiti jiran. Haa ta'u malee qondaaltonni mootummaa tooftaalee qorannoo adda addaa fayyadaman lakkoobsa namoota balichaatiin du'anii adda adda ta'e kannaati jiru. Fakkeenyaaf kantiibaan magaalaa Dernaan lakkoobsi namoota balaa galaanaatiin du'anii tilmaaman gara namoota 20,000 jeeti eeree jira. Dernaan magaalaa Liibiyaa akka malee balaa lolaatiin miidhamte yeroo taatu rooba cimaa biyyattii roobeen hordofee hidhaan lama cabuudhaan magaalaa Dernaa irraas garagaleetti ture. Balaa galaanaa kanaan duraas magaalaan buufata doonii taatee Dernaa keessa namootni gara 100,000tu jiraata. Isaan keessaa gara nama 10,000 ta'an ammoo baqattoota akka ta'an himame. Ogeessi AOM Federaalisi Suudaan akka jaanitti baqattoonni namoota gidii dhoqqee keessa jiranii waan mul'achaa jiraniif hanga ammaan tanaatti balicha kanaan namoonni du'an dabaluu akka danda'u rujachuudhaanis Reuters gabaase. Tolee kabajamoo jaallatamoo daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aa tanaa isiniif qabannee dhiyaannee biyya keessaa biyya alaa kana fakkaata hanga oduu biraatti wal agarru kan nagaa walitti dhaammannu ta'a oduu kanaan kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii gara ogummaa kaameraatiin Saalaah Abdulakiim wajjin ta'uun isin faana ture afran qal'oo diijitaal miidiyaa nu daawwachuu keessaniif galata qabdan.